And Ahmad scores for Manchester United. Kubbaa miillaatiin hawwii seenaa guddaa galmeessisuu waan qabu iddoon itti milkeessu Manchester United keessadha. Bara dorgommii rakkisaa dabarsaa jirra. Garuu ammoo daandiin irra jirru sirriif egereef abdachiisaa akka ta'e nan amana. Garee kana gargaaruu fi deeggartoota keenya boonsuuf wantan qusadhu hin jiru. Kana kan jedhe Amad Diallooti. Bara 2021 kilaba Seerie Itaalii Atalantaarraa Manchester Unitediif kan mallatteesse Dialloon waliigaltee isaa xumura bara dorgommii kanaatti goolabamuu isaatiin dura turmaata isaa waliigaltee dheeresse haaromseen booda yaada kennedha. Lammiin Cote d'Ivoire kun jalqabbiin isaa Manchester United haga eegameen turre waggoota jalqabaa sadan Unitediif mallatteesseen Amad taphoota 9 qofa kilabicha tajaajile. Walakkaa bara dorgommii 2021-22 ergisaan Glasgow Rangersiif barattaanu ammoo chaampiyoonshiippii keessatti Sunderlandiif waggaa guutuu taphachaa ture. Sunderland keessatti of kan jijjiire Dialloon qarqara sarara fuulduraatii ka'a. Taphoota 42 goolii 14 kilabichaaf galchee dandeettii qabu mul'ise. Kilaboonni danuun isa mallatteessifachuuf gaaffii dhiyeessanullee Erik ten Hag bara dorgommii 2023-24 isa tursiifachuu filachuudhaan carraa laataniif miidhamni jilbaa baatii 5 dirreerraa isa fageesse hiree tapha argate jalaa gufachiisees ture. Ta'us tapha nuusa xumuraa waancaa FA'tiin bara darbe United Liverpool galchee 4-3 irra aanee yeroo darbetti goolii injifannoo daqiiqaa 120 irratti galche. Akeektuu egereesaa taateewwan turan keessaa kan eeramu. Bara dorgommii kana idileen jalqabarraa hiriiruun garicha tajaajilaa kan jiru Amad Dialloon taphoota 27 goolii 6 lakkoofsiseera. Muddee darbe tapha Premier Leaguetiin galchii injifannoo Manchester City irratti Anfielditti ammoo goolii qixxeestuu Liverpool irratti lakkoofsise yaadannoowwan yeroo dhiyooti. Ga'umsi bara kana mul'isaa jiru deeggartootaaf hooggantoota kilabichaa garaa gahuu isaatiin waliigaltee haaraa waggoota 5 haga bara 2030tti Old Trafford isa tursiisuu laatameefii jira. Guddinniif jijjiiramni Amad Diallo hunda keenyatti gammachuu horeera jechuun Daayirektarri teeknikaa Manchester United Jason Wilcox dhugaa bahaniiru. Fuulduratti illee guddaatti abdanna jedhan Wilcox. And he's got the cross and the shot goes in from Amad Diallo. Warri ollaa Manchester United Manchester Cityin taphataa Eintracht Frankfurt Omar Marmush mallatteessifachuuf waliigaluu isaanii Sky Sportis odeeffadhe jechuun gabaase. Frankfurt jijjiirraa taphataa kanarraa paawundii miliyoona 67 akka barbaadu gabaasni kun addeesseera. Manchester Cityf bakka bu'aan Marmush hanga paawundii miliyoona 50tti jijjiirraan kun xumuramuu malaa abdachaa jiru. Lammiin Ijipt kun bara dorgommii kana ga'umsa addaa mul'isaa jiruun akkaan jajamaa jira. Bundesliga bara kanaati goolii 13 Frankfurtiif kan galche taphataan umrii 25 kun gara Etihad kan dhaqu yoo ta'e Pep Guardiolaan tajaajila duraanii Erling Haaland irraa dhabe Omar Marmush irraa argachuuf akka gargaaruun abdatame. Omar Marmush barana taphoota hundaan goolii 18 galche kubbaa goolii ta'an 11 hiriyoota isaatiif mijeessee kennuun goolii 29 keessaa qooda qaba. Liigota Awurooppaa jajjaboo 5 keessaa kan isa caalu goolii 38 keessaa qooda kan qabu ilma biyyasaa Mohamed Salah qofadha. Cityin guyyoota itti aananu keessa ifatti gaaffii dhiyeessa kan jedhame yoo ta'u Bundesligaan sadarkaa sadaffaarra taa'ee iddoo hirmaannaa Champions League argachuuf morkachaa kan jiru Frankfurt ulaagaa taphaticha ittiin gurguru yoo jabeessuu baate walakkaa bara dorgommii kana Etihad buufata. Manchester Cityin dabalataan kilaba Brazil Palmeiras irraa taphataa sarara ittisaa kan ta'e Vitor Reis mallatteessifachuuf hojjechaa akka jiru himameera. Mariin jijjiirraa taphatichaa jalqabbii irra ta'us Palmeiras paawundii miliyoona 33.5 yoo dhiyaateef taphataa umrii 18 kana gurguruu irraa duubatti akka hin jenne maddeen Brazil himaniiru. Wolves taphataa sarara ittisa gidduu Stade Reims kan ta'e Emmanuel Agbado mallatteessifateera. Lammiin Cote d'Ivoire kun waggoota 4 walakkaa kilaba Premier League kanaaf taphachuuf walii gale. Barruun France L'Equipe gabaasa qabatee baheen Manchester Unitedif Paris Saint-Germain taphataa sarara fuulduraa Napoli Kvicha Kvaratskhelia barbaada akka jiran gabaaseera. Lammii Georgia ganna 23 kana Paris Saint-Germain dursee fedhii qabu ibsatus Liverpoolis ijarra buufachuu The Athletic gabaaseera. Risterza e calcia sotto la traversa.